waaqni akka hojii keenyaatti nuun qaxxaane nuuf kennine qixaati akka hojii keenyatti akka hojii ilma namaatitti waaqayyo nuun qaxxaane maaliif jennaan isa ilmi namaa imimmaan isee dhiigaboo waan nyaatu waan dhugu dhabee qonqoradhumaa jiru nuti gaafa miidiyaarra baanee midhaan hin taphannu qullaas baanee caffarru gaafa dubartii safuu dagattee jechuudha. Safuu wanta jedhamu gonkuma dagatame sa'aatii kana keessa dhiirri akka dubartiitti qaana'atee jiru hojii dubartoonni hojjetanitti dhiirri bakka sana bu'ee qaanii isaanii fudhatee akka dubartiitti qaana'aa jiru waaqayyo nuun qaxxaane dhugaan isiniin jedha obboloota koo nuun qaxxaane kuniyyuu nutti xiqqaata. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu ana obboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama isiniin jechuu jaaladha namoonni maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin kan na jajjabeessaa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira tolle anillee akkuma nama tokkotti jechuudha waan natti dhagaame fuula keessan duratti bahee dubbachuu dhufe innis maal inni yoo jettan akkanuma argaa jirru kana kallattiiwwan garaagaraatiin yeroo kamiyyuu karaa kana nurraa qoroo jenne karaa inni dhufu hin beeknu boo'ichiif gaddi nurraa fagaataa hin jiru obboleenyi keenya Saudi Arabiyaa keessatti hedduudhaan dararamaa jiranii namoonni beekii gurguddaa qabdan sagalee ta'aa fi sagalee haa taanuu fi dhimma wanti kun ilaallatu irratti akka qaqqabanii toonii jechuudha darara kana keessaa isaan baasan amma dandeettii keenya sheer goonee dhimma qaamni ilaallatu biraan haa geenyu sheer godhaatii obboloota keenya kanaaf haa birbannu isiniin jechuu jaaladha walumaanii mirbataan rabbiidha kana biratti kan nama qaqqabu rabbiidha waaqayyo haala isaan jiran kana laalee ilmaan isaanii kana laalee akka isaan itti rakkataa jiran kana laalee rabbiin isaaniif haa birmatu waaqayyo rakkina kana keessaa isaan haa baasu rabbi hidhaa kana keessaa isaan haa hiiku kan hidhaa keessaa nama hiiku rabbi sila ta'eef jechuudha namni amma namaa yaada waaqayyo garuu badii keessa waan kamiiniyyuu jechuudha rakkoo keessatti nama hin laalu garuu waaqayyo immoo akka namaa hin jarjaru dhufaatii tura guyyaa dhufaatii isaa barri boo'ichaa barri gaddaa kun nurra darbee barri nagaa siin dhufa nama lubbuun jiruuf bara nagaa arguu ni danda'ama jedhee yaada nama achi nu haa taasisu rabbiin obboloota keenya akkanatti rakkataa jiran kana waaqayyo rakkina kana keessaa isaan haa baasu jechuu jaaladha maaliif baay'ee namatti dhaga'ama keenya kuni baraan ta'e baruma kamiyyuu haati yeessaa ni boosii bara kamiyyuu jechuudha bakka barri kuni bara nagaatii boqannee jennee ji'a takkaaf ani baay'ee tokko hoggaan itti qabee ilaalee biyyoota biraas immoo keenyuma kanatti qofa biyya keessallee taa'ee biyyallee yoo ba'e kan boo'ichi gaddi isaa duukaa hin hafne yeroo baay'ee kun anaaf gaafidha jechuudha maaliif biyya keessa yoo taa'e ilmi namaa rakkatee haalli itti ba'ee galuu hojjetee galuu sababa hin jirreef baqannaa filata iddoo baqatanittis immoo kun wantoota akkasii kana nama qaqqaba gaddi boo'ichi sun duukaa hin hafne jechuudha injiraannaa jireenya keenya jijjiirrannaa ofirra darbinee maatii keenya gargaarra jedhaniiti akkuma nama kamiitittuu kun bishaan irraan kun lubbuu isaanii gurguranii haala sirna qabeessa osoo hin taane haala rakkataa ta'e boru nan dabarfadhaa laata jedhanii biyyaas bahanii hin hojjetanne kun akka kanatti hidhaa keessatti dararamaa jiranii waaqayyo isaaniif haa birmatu rabbi bichaan bara boo'ichaa kana nurraa dabarsee bara nagahaa nu haa fiduun isiniin jedha obboloota koo karaa kamiiniyyuu kallattii kamiin yoo ilaaltan as teenyee kan biyya keessa jirus kan dhageenyu kan gurra namaa kan ija namaatii hin tolle jechuudha bakka gadda jechuudha keessattuu miidiyaa kana ilaalu
gizee tokko hedduu kan nama callaqu kan nama jibbisiisu ta'a. Garuu immoo miidiyaa irraas fagaatanii jiraachuun hin danda'amu. Nuti qaama warri maatii keenya bira hin jirre kun kan maatii keenya akkamitti akka oolan akkamitti akka ba'an kan hubannu miidiyaa irraan waan ta'eef lagachuus hin dandeenyu. Yoo achirra galle immoo cinqata bakka gadda boo'icha wanti nuti agarru sammuun keenya hojii faana gaafa wantoota akkasii an akka gama kootti hoggaa miidiyaa kanarra galee wantoota akkasii rakkataa ilma namaa boo'u abaluu du'e akkas ta'e gaafa jedhan gaafa argu kana jechuudha. Dhugaan sin hin jedha minaan illee natti hadhaa jireenyuma na jibbisiisa jechuudha. Maaliif kuwwan jireenya boru jiraachuu keenya hin beekneef boru geenyeef taangeenya hin beekneef hasteenye kan egeree kan bara dhufu yaanna jechuudha. Garuu harrumayyuu oolchee bulchaa rabbi waan ta'eef baay'inaan immoo gara keenya kanatti balaa konkolaataatu garmalee heddummataa jira. Keessattuu ji'a kana keessa takkataa ta'e yeroo meeqa jechuudha. Har'as kalees hongalee miidiyaa kan ilaalu of na jibbisiisa jechuudha. Nama jibbisiisa. Maaliif bakka rakkinni lafa kamittuyyuu boo'ichi haadha hiyyeessatirraa hin dhaabbanne namni kallattii kamiiniyyuu boo'a gadda ta'ee jira. Waaqayyo bichaan gadda kana gammachuutti nu haa jijjiiru. Rabbiin akka namaa miti hin jarjaru dhufaatii tura. Guyyaa dhufaatii isaa immoo gadda kana gammachuutti nu jijjiiree boo'icha kana nurraa haa dabarsu jechuun jaalladha. Maaliif nuti as teenyee hojjannee boru gallee biyya nagaa akkas godhannee akkana godhan jennee yaanna. Hundumtuyyuu nageenyi yoo jiraate yoo biyyi nagaa ta'e yoo maatiin keenya nagaa ta'e yoo maatiin keenya nagaan bahanii nagaan hojjetatanii galanidha kan nagaa argannee nuti illee dalagachuu dandeenya jechuudha. Sana yoo hin taane walumaa galatti nuti illee nagaa hin qabnu jechuun hin danda'ama. Akkuma argaa jirtan kun amma obboloota keenya kan biyya Saawudii keessa rakkataa jiran kana gaafa ilaaltan namni galtanii midhaan isinii nyaatama. Ani akka gama kootti bakka maaliif maaf uumame jettu beektanii maaf uumame bara akkanaa kana keessa jettaniit waaqa walitti buutu yeroo baay'ee jechuudha. Waaqayyo bichaan waan kamiiniyyuu jechuudha. Immaan haadha hiyyeessaa kana ilaali. Immaan miskiinota hojjetannee boruu of jijjiirradhanii biyya bahanii har'a biyya namaa keessatti akkanatti ta'icha ilmoo namarratti hin raawwanne isaan irratti raawwataa jiru kana immaan isaanii kana ilaalee rabbi waaqayyoon immaan isaanii kana lakkaa'itoon iyyuu achi keessa rakkina kana keessa isaan baasu hidhaa kana keessa isaan hiiku jedha akka gama kootti kanaan wal qabatee namoonni inti gurguddaa qabdan jechuudha beejii gurguddaa qabdan sheer gochuudhaan sagalee taa fi sagalee haa taanuu fi gama kamiiniyyuu iyyinee amma danda'ametti maaliif kan dhukkubsatanis kan du'anis ta'ee osuma jiru warra hafan immoo amma danda'ama ta'etti baraaruudhaaf yaallu sagalee haa taanu isin jechuu jaalladha obboloota koo. Maaliif yeroo baay'ee gaafa keessattuu jechuudha nuti warri biyya hambaa keessa jirru kuni rakkinni akkam akka taate halagaan hagam amma garaa akka nama rifatu argaa jirras keessa jirras dafnee hubannaa dafnee taraddaana jechuudha. Gaafa wantoota akkasii argine keessa keenyan nu madaa'a. Maaliif akkamittiin akka obsinee biyya namaa keessa jiraataa jirru hin beekna waan ta'eef kan biyya keenya osoo jennu gaafa biyya namaa keessattis immoo akka kanatti dararaawwan akkasii namarra ga'u kana baay'ee tokko hedduu namatti dhaga'ama. Waaqayyoon bichaan waan biraa hin jedhani. Maaliif barri kun bara dhufe bara haraati bakka nurraa darba barri boo'icha barri gaddaa kun nurraa darbe jennee gammachuun simanna. Garuu caalaa deema wanta tokko wanta nurraa qannase wanti boo'ichi ummata keenya irra dhaabbate hin jiru. Bakka geenyetti bakka kanattu biyya keessas ta'e biyyaallee baanis ta'e gaddi boo'ichi nurraa hin dhaabbanne. Innaa kanuma isin jechuuf dhufe obboloota kiyyaa amma danda'amaa ta'etti sagalee haa taanuu fi kan biyya keessatti ta'aa jirus immoo waaqayyoon araara isaa nu haa buusu inni dheekkamsa isaa rabbi harka keessa nu haa qabatu akka hojii keenyatti kallattii kamiiniyyuu nuti xiqqaata. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarra gaafan bahee ilaalee hin caffaru gariin isaanii jechuudha. Baay'ee yeroo baay'ee ani jechuudha miidiyaa kanarra bahee guyyaa tokko yoo kallattii kanaan kun keessa yaada keessa garaa kootii akkasuma wanta kuni waan kun gaariidha namaaf an dabarsa jedhee as bahee malee ani yeroo baay'ee isa tokko bukeetti hin bo'aa tokko hin caffara. Mee caffaraa kana dhiisnee karaa rabbii haa yaadannu.
caffaraa kana dhaabnee tooniyyuu fuula rabbii dhaabbanne yaa rabbii dhiifama godhi eekamsa keenurraa kaasi jennee yoo fuula rabbiitti boonye maal ta'a agahoomii caffarraa har'a maallaqaa jennee birrii arganna jennee miidiyaan koo namni yoo itti fayyadame waan gaariidhaafis waan yaraadhaafis hin ta'a garuu sana keessaa filannoon kan abbaati jechuudha hojii seexanaa dagannee hojii gaarii dalagnee tooniyyuu yoo karaa waaqayyoo yaadanne maal ta'a maaliif gariin keenya osoo bo'u nu bukkeetti osoo beela osoo rakkatu nuti immoo baane caffarraa maaltu nu caffarsiisa gara akkamiitu na sirbisiisa ani yeroo baay'ee ofin taazzaba jechuudha ijoolleen keenya keessattuu iyyuu nu hojjanna jennee gola namaa keessa dhufne gaafa xiqqoo akkas waggaa 2-3 turre jenne ilaalcha sana dagannee ilaalcha biraa keessa gallee miidiyaa irra baanee wantoonni nuti dalagaatu wantoonni nu hojjechaa wallu waan ijaafis gurraafis hin bareenne jechuudha kana laalee rabbillee nutti dheekkame miskiina akkanatti rakkisu miskiinni akkanatti bo'aa oolu hojii keenya maaliif waan tolurra oollu kaanti waan gaariirra hin oollu waan badaa malee jechuudha karaa waaqayyoo yaadannu obboloota koo maaliif karaa rabbii daganna baay'een keenya dagannee jirra iddoo jirrullee kanaaf akkasana isiniin jechuu barbaada baay'een keenya karaa waaqayyoo dagannee jirra fuula rabbii dagannee jirra karaa seexanaa qabataa jirra wanti saatii kana keessa isa ilmi namaa akkanatti bayee alattafee akka xifiisatti harcaa jiru kana nu sirbisiisee nu gammachiisu anaaf gaafidha miidiyaa irra baanii namni jechuudha har'a maallaqni kun ikkoo jechuudha yeroo kamiyyuu jireenyi darabaatuni maallaqni yeroo kamiyyuu hin quffamu garuu maallaqa arganna maallaqa caalu argana gariin isaanii miidiyaa irra bahanii jechuudha midhaanin sa'aatii ilmi namaa beela'ee waan nyaatu waan dhugu dhabee mangadii irra bahee qonqodhaan rakkataa jiru irratti midhaanin taphataa ilmi namaa miidiyaa irra bahee jechuudha ani wanta gaafii natti ta'etu sana jechuudha yeroo baay'ee jechuudha garuu yeroo baay'ee asiin deemnee waaqayyoon akkasuma godhe jennaan waaqni akka hojii keenyaatti nuun qaxxaane nuuf hin kennine qixaatii akka hojii keenyatti akka hojii ilma namaatitti waaqayyo nuun qaxxaane maaliif jennaan isa ilmi namaa imimmaan isee dhiiga boo waan nyaatu waan dhugu dhabee qonqora dhumaa jiru nuti gaafa miidiyaa irra baanee midhaan hin taphannu qullaas baanee caffarru gaafa dubartii safuu dagattee jechuudha safuu wanti jedhamu gonkuma dagatame sa'aatii kana keessa dhiirri akka dubartiitti qaana'aatee jiru hojii dubartoonni hojjetanitti dhiirri bakka sana bu'ee qaanii isaanii fudhatee akka dubartiitti qaana'aa jiru waaqayyo nu qaxxaane dhugaan isiniin jedha obboloota koo nu qaxxaane kuniyyuu nutti xiqqaata kanaaf namni lama namni sadii namni gaariin waan gaarii tokko yoo dalagee namoonni har'a caffaran kun boru olee bula malee gatii isaanii ni argatu maaliif jennaan maallaqni kun isin dhuma boru wanti hundumtuu dachee kanarratti har'a daakuu fuulatti laqallaqannee miidiyaa irra baane kuni wanni hundumtuu hamma dachee kanarra jirtutti dachuma kanarratti gattee deemta boru garuu gaafa sana namni waasitti namaa ta'u hin jiru gaafa sana namni qohi sirraayin rakkina kee kana sirraayin qooddadhaan siin jedhu hin jiru warri har'a wajjin ba'anii miidiyaa irratti ba'anii akkanatti safuu dagatanii caffaraa oolan kuni boru gaafa bakka dhugaa sana dhaqan namni bakka dhugaa sanatti waasii namaaf ta'u hin jiru alagaa miti haadhi si deesse obboleessi kee kan si wajjin dhalate waasii siif ta'uu hin danda'u gaaf sana kallattiidhaan ofii kee qofatu fuula sana dhaabbata jechuudha amma santaanutti maaliif ofeenna nuti har'a wanti nutti mul'atu har'a caffarree akka barbaanne taanee waan barbaanne jennee boru cubbuu keenya himanneet fuula rabbiitti deebina jedha gariin ilmi namaa kana yaada saatii sana geessee maalitti beekta hanqattee oo maalitti beekta maaliif ilmi namaa osuma har'a jira jedhee boru jedhu ba'ee bakkeetti hafaa jira rafee ganama ka'uu dadhabaa jira guyyaa sana guyyaa ati itti qaxaroo qabattu sana eegdee dhiissee maalitti beekta maaliif sa'aatii kana sa'aatii of harkaa qabnutti jireenya dachee kanarraa ammam yoo qabaattellee ammam fooqii waaqattas yoo ijaartellee ammam makiinaa miliyeenara yoo qabaattellee duun kee hin oolu dacheen kun iddoo darabaa waan taateef jireenyi baddaa kanaa jireenya darabaati maal ta'a isa har'a asirratti fooqii ijaaruuf isa asirratti har'a makiinaa tokko lama binna jennee maallaqaaf jennee akkasitti harka afnee kaannu kana jireenya boruu sana yoo ijaarranne maal qaba
jireenya har'aa jireenya sobaati. Jireenya boruu sana yoo ijaarranne maal qaba? Qooda karaarraa gorree ilma namaa karaarraa qabna. Ofii keenya karaa gadhiisnee obboloota keenya karaa gadhiisna. Maal qaba nuti karaa Rabbii irra gorree obboleenyi keenya illee akka karaarraa hin gorre. Dhalataan nu duubaan dhufu akka karaa Rabbii yaadatu. Akka karaa Rabbii hin gadhiisne yoo goone maal qaba? Ani dhugaa gizee baay'ee jechuudha. Nan taazzaba namoota hedduu jechuudha. Guyyaa tokko wayi gariin gaafa namaaf fakkaatu jedhame naxalaa shaffanateet akka nama amantaa qabuutti ni zammara. Gaafa takka turtee daqiiqa lama wadaachu gortee agartu ganama yoo zammare sa'aatii ja'a immoo caffara irratti argita. Hin caffara. Kuni maal inni ka? Sijjammar caffaraa fi masmurii wal faana hin deemu. Maaliif? Suni hojii seexanaati ka. Namni waa tokko qabatee jenna karaa tokko qabachuu. Namoota baay'ee karaarra qaburra ofii kee illee nam tokko itti gortemi ofii kee karaa sana gadhiistee jirta. Namni baay'een akka karaarra goru gochuu hin qabnu obboloota kiyya. Karaa Rabbii yaadannu baay'een keenya karaa Waaqayyoo dagannee jira. Waaqayyoo akka hojii keenyatti nuuf hin kennine qixaati. Maaliif? Hin agartan biyyoota garaagaraa irratti maal takka uumamu jechuudha sakannii takka keessatti. Garuu Itoophiyaa keessa ammuma namni badaan baay'atu, namni gaariin waan jiruuf, namni galgalaa ganama Waaqayyoof jilbiifatu waan jiruuf, namni galgalaa ganama fuula Rabbii dhaabbatee toonii himmansaa harcaasee kadhatu waan jiruuf sababa isaaniitiif makataa godhatee jiraannaa jirra jechuudha. Maaliif? Osoo akkuma biyyoota garaagaraa kana gizee tokkotti guddum godhetiin yawaddamee nam tokkoyyuu jechuudha irraa barata jechuudha. Garuu gaafa alaalatti ilaallu kana waan nu bira ga'u nutti hin fakkaatu. Hin ga'a olee bula malee. Kanaaf obboloota koo karaarra gorree obboloota keenya maaf karaarra qabna? Karaa Rabbii yaadadhaa. Caffaraan isinitti haa hafu. Jireenya dachee kanarraa jireenya sobaati jettanii ofiin sobinaa. Shawwadamtan hedduun keessan baay'ee shawwadamaa jirtan. Miidiyaa irratti baatanii wallaaltanii amantaa keessan jijjiiraa jirtu. Maaliif wanti Matsaaf Qudduus irratti jedhame wanni macaafni dubbate marti isaayyuu ta'aa jira. Sa'aatii sana keessa ilmi namaa amantaa ofii akka uffataa geeddara jedhe. Wanti hundi isaayyuu ta'aa jira. Argaa jirra. Garuu ani amma waan bo'u kan kana caalu gaafa dhufe kan kana caalu hin jiru. Garuu akkoota biyyoota garaagaraa irratti akka argaa jirru kanatti gaafa inni sun gara keenyatti dhufe gaaf sana wayyoo. Warra har'a caffaru kana, warra har'a karaa Rabbii dagatee ilma namaa karaa Waaqayyoo dagachiisaa jiru kana ani gaaf sana miti har'a wayyoo jedha. Maaliif? Anillee cubbamtuudha. Cubbamtuu koo jechuu koo miti. Garuu amma kana akka kanatti miidiyaa irra ba'ee safuu dagadhee jireenya har'aa kuni tasuma nattaa hafu. Isinii galee tasuma isin nattaa hafu jechuudha. Waan gaarii waan ilmi namaa irraa baratu waan namni ilmi namaa karaa kun irraa deebisa jennee yaadnu tokko akka gama kootti Waaqayyo illee balleessiteerta waan kana irraa na deebisuu danda'a. Kanaaf obboloota kiyya asaan dheeressu wanti keessa kootti natti dhaga'ame isuma kana fuula keessa dura ba'ee dubbachuuf yaade kan keenya dubbatame illee hin dhumu haasa'ame illee hin dhumu. Waaqayyo bichaan akka cubbuu keenyatti osoo hin taane akka garaagarummaa isaatti akka arjummaa isaatti dhiifama nu godhee karaa isaa nutti haa agarsiisu. Karaa seexanaa nu fuulduraa dhoskee karaa isaa irra nu haa qabu. Kanumaan isiniin jechuu barbaada. Nagaan naaf turaa. Yaada keessan koomentii jala naa kaa'uu hin dagatinaa.